Ashama harka fuunee kabajamtoota ilmaan Oromoo akkam jirtan? Oduu gaddaa qabadheetan dhufe. Jireenya baqaa wabii hin qabne gaddaa fi gadudoon guutame akkatti ba'an malee waan nama mudatu hin beekamne. Ijji gurri maatii iyyaafannoo hafuura sagalee alatti caqasuun arra baruu dhufanii dhaggeeffatu. Miila deemu waa'ee kee gaafatu. Jiraachuu kee duutee kee gaggaafatu. Nama waan kee dubbatu dhabanii meeqaatami kan achi buutee dhaban manni haala kaa'u. Tattaaffiin iyyaafannoo keenyaa imimmaan maatii qalbii rarraatee alatti goggoyde tarii yoo qorrisne jenneeti. Suuraan armaan olitti argitan kun eenyummaan isaa kan hin beekamne dhalataa lammii Itoophiyaa kan ta'e gara fuula Rabbii deebi'ee jira. Haala gaddisiisaa ta'een of fannisee argamuun addunyaa tanarraa lubbuun darbe guyyaa 30 baatii 5ffaa bara 2024 biyya Yemen kutaa Albeeydaa magaalaa Radaa jedhamtutti haga ammaa reefki isaa mana yaalaa mootummaa markazii jedhamutti keessatti argama. Rabbii itti haa tolu jechaa maatii fi firoottan maraaf obsaa fi jajjabina hawwinaaf. Maalu hadara warroottan footoo nama kanaa beeytan warra biraan akka nu qaqqabdan kabajaa lammummaatiin isin gaafanna. Fakkaataan akkanaa kan eenyummaan isaa hin beekamne baay'een biyya Yemen keessa waan jiruuf jecha viidiyoo kana sheer godhuun wal biraan geessan kabajaaf jaalalaan isin gaafanna. Galatoomaa horaa bulaa doobanaa.